galatooma maqaan kun koo Sikkisee Galatuu Dabalaa jiru jedhama. Garuu asii abbaan gadaa kan hawaasa namuu magartuu Oromoo yookiin margituu Oromoo naan jedhani. Ammarraa maqaa kanaan akka yaamamu jechuudha kan fedha qabu. Ani irraa dhufe aanaa dugdaati. Maqii waldaa waaqeffannaa malkaa qopheetirraa jechuudha. Anaaf gaafa miseensa waldaa waaqeffannaa malkaa qophee ta'u waaqeffattuu malee waan turuyyuu malee miseensa waldaa sanii hanga hin turretti gaafa miidhagee miseensa waldaa sanitti makamu akka waan guyyaa sagal keessatti fakkaate. Har'a immoo san keessa dabarree nutis akkuma keessan kanaa waldaa qabnaa akkasuma amantii gaggeeffannaa cunqursuma adda addaa keessa dabarreeti jechuudha kanarra geenye. Garuu har'a dhufee isin hoggaan ani guyyaan dhaloota kootii har'a natti fakkaata. Sababni isaa jaarsa wajjin taanee jaartii wajjin taanee yeroo itti Oromoon of beekee wal agarree bakka tokko teenyee waaqa keenya wajjin waaqeffanne nuun wal agarree edaadhuma jirraa kaleessa hin babbannee bannee faffacaanee bakka dhabnee akka dhabne maatiin keenyas nu hubachuu didanii uummanni keenyas nu hubachuu didanii akkuma warra nu balleessu kalees nu barbadeessanii dachuma teenya irratti dhagaan ijaarratanii mastaawotiin ijaarratanii nurra deemanii keenyan immoo mana jaalattii takka kireeffatanii akkas tattaanu jechaa warra tureessan deeggaranii kuunkuun jechuudha. Warra sanii wajjin ta'anii callisanii nu ilaalaa turan. Ammas uummanni Oromoo naannoo kana jiraatus ta'ee gara biraa hamma kana qofaa miti jaarsoliis manguddoon jechuudha. Fakkeenyaaf amantaan keenya kitaaba hin qabu. Kitaabni kitaaba caaluu hin qabna nu. Fakkeenyaaf amma asii manguddoo kana hubachuu ni dandeenya. Barreeffachuun iyyuu nu barbaachisu yaada. Garuu kanaan duraayyuu kan nu miidhagaa sababa barreeffachuu sadhabneef osoo barreeffannee qabaanne ta'e tarii har'a ittis daddaballee irraa isinii hir'ifta. Itti daddabaluun illee barbaachisaa yoo ta'e naannoo tokko irratti sababa walitti bu'iinsa amantiilee biraatiin wanti itti irraa hir'ate hin jira amantii waaqeffannaa. Amantii waaqeffannaa qulqulluu akkuma amantii kamiiyyuu ta'an sana yeroo itti bobboora'u ni jira jechuudha. Kanaafuu anuma hundaafuu baay'een gammadee gammachuu keessa darbee garaan koo bo'aa jira. Wal arganne har'a Boorana irraa namni dhufee asitti argamee Harargee irraa dhufuu jechuun Oromiyaa guutuurraa dhufuu jechuun waan guddannee akkuma ambaa sana gamoo guddaa keessa gallee nuti boonnu natti fakkaatee natti mul'ata jechuudha. Keessattuu yaadni duratti manguddoon keenya akkasitti itti dhagahamee dubbachuun isaanii ani baay'ee na gammachiisa, abdii tokko na kutachiisa. Kanaaf akkuma kanatti isinillee nama guddatee sadarkaa guddaa kanaa olirra ga'u isin haa taasisu. Waldaa kana dhufuufis hawaa turre an akka carraa ta'ee barreeffatas waan adda addaa wayitiin nan hafee hafuukooti muudannoo wayitiin na mudate barana akkuma ta'u ta'e edda konkolaataa dhannee gaddaafillee barii kana urataa dhufe jechuudha. Kanaaf dhufee bifa bareedaa kanaan abbaa kan koo kan na wajjin taa'ee waaqa isaa kadhatu arguun kan koo akaakayyuu koo kan na wajjin taa'ee waaqa isaa kadhatu arguu koo fakkeenyaaf naannoo keenyatti ijoollumatu walitti qabamee akkas jedha yeroo itti jedhamu dhufaa keenya jechuudha. Har'a kana wajjin taa'ee dhuguma edaan amantii waaqeffannaa amantiidhayi. Naannoo isaatti aadaa dhafaa yookiin immoo siyaasa fa'aa yeroo itti jaallan jira. Ani har'a amantii taatee natti mul'achaa jirti akkuma amantii nama kamiitu. Kanaaf nutis hin jirraa waliin jirraa hanga barannetti isinirraa barraa isinis nu barsiisaa nu qajeelchaa nu biraanatti nu dura deemaa nu isin duukaa jirraa. Giddiidhaaf yaadha kan baanee nuti umurii xiqqaadhaan isin dura jennu malee har'a silaa kan jaarsolii nu barsiisuu nu agarsiisuu qabanidha. Sababa maal ta'eef sababa cunqursaas sun turteef amantii teenya uummata keenyatti busheessanii ofii uummata keenyatti faarsanii uummata keenya amantii ofii jibbisiisanii cunqursaa adda addaa irraa geessisanii biyyuma teenya irratti gallu dhiitaa waan turaniif jechuudha. Har'as hin dhaqqabnaa bira jirraa kunoo dhaadannoon manguddoolee baay'ee nama boonsaa. Maaliif biyya teenya irratti akka dhabna maaliif bakka dhabna jennee har'umaraa yoo kaane biyya teenya irratti wanti arganneef akkuma jedhame uummanni Oromoo qarshii takka walitti guure. Uummanni Oromoo Oromiyaa guutuu naannolee Oromiyaa 18 irraa oduu qarshii takka walitti guure. Har'a gamoo caalu ijaarrachuu hin dandeenya amantii waaqeffannaatii fi
barattoonni keenyas kan yuunivarsiitii adda addaa irratti barataa jiran hundeessaa jiru. Ammas akkuma kanatti bakka jirratti nu hundeessaa. Boorana irrattis akkuma isaan bakkuma jirre hundattuu bakkee waldaa waaqeffannaa jirratti nu hundeessati. Jaarsoliin nu wajjin ta'a. Har'a qofaa miti yeroo kamiyyuu bakka deemtan bakka kaatanitti amantii waaqeffannaa jajjabeessa. Haasawaa isinirraa dhaga'amti nu dhaggeessisa. Nutis hamma danda'ametti isin duukaa jirra amantii teenyaaf ni wareegamnaa ni duunaa amantii dhimma lubbuuti. Baay'ee gammadee namni ammas nama guyyaa biraa kanumatti wajjin wal argee waaqeffata. Nu haa taasisu nutis qubalu qabaadhaa waldaa waaqeffannaa malkaa qophee makiiti. Galatoomaa baay'ee isin jaaladha galatoomaa. Magartuu baay'ee galateeffannaa galatoomuu guddadhuu bakka yaaddeen waaqni si haa qabu jennaan. Egaa ammallee dubbachuun qaba namni jedhoo jiraate nama lamaaf carraa ni kenne. Na jala hafuun qabu nama jedhoo jiraate.